amantanidha. Fakkeenyaaf daa'imti takka meeshaa wayii kiniinii fedhinnaa keessan isin keessatti ajjeesu fudhattu. Kitaaboleen warra lixaatiin waa'ee ilma namaa irratti karoora ilma namaaf qopheessan irratti kan bifa asoosamaatiin barreeffaman kan akkaan nama rifachiisanidha. Kitaaba The Giver jedhamu keessatti mootummaan dirqamaan uummanni kiniinii akka liqimsu godha. Namni biyya mootummaa sanii keessa jiraatu barbaadu hundi kiniinii san liqimsuu qaba. Kiniiniin kun ammoo akka namni fedhinaa tokkollee hin qabaanne kan godhu yaada jedhutu kaafame. Kitaaba biraa keessattis mootummaan ummataaf kiniinii soomaa jedhamu kenna. Ummanni gammachuu kiniinii san irraa argatuun akka gabroomu taasisa. Namni kiniinii san liqimse useetuma kolfa. Akka nama gammachuu qabuutti burraaqa. Kan burraaqus dhiibbaa kiniinii saniitiin ilaalcha jedhutu ibsame. Kitaabni bara 1986 maxxanfame tokkos mootummaan ilma namaa lilmeedhaan dawaa waraana. Namni garaa laafaanuu lilmee kanaan waraanamnaan battalumatti garaa jabaata. Ilma namaa fi wantoota birootis bifa sukkanneessaan ajjeesutti jijjiirama jedha. Kitaabni dhihoo kana barreeffame tokkos ilmi namaa waan tokko yoo kennameef humna akkaan ol aanaa qabaatuu danda'a. Nama qofa osoo hin taane namaa ol yookaan overmaan ta'uu danda'a jedha. Gabaabumatti kaayyoon kitaabota kanniinii ilmi namaa dandeettii uumamaan isaaf kennameen hidhamuu hin qabu. Ol ka'ee qaama isaa caalee argamuu qaba kan jedhu ibsan. Kitaaboleen isiniif eere kunniin hundi akka asoosamaatti barreeffaman. Ta'us yaada tasuma karoora malee lafaa kaafamee miti. Hunduu akka ilma namaa ittiin jijjiiruu fedhan karaa ogbarruutiin garsiisan. Kitaaboleen kunniin cufti wanti barsiisan haala uumamaa kan ilma namaa jijjiiruudhaan akkaataa inni jirurraa balleessuudha. Haalli uumamaa ilma namaa gammachuu ilma namaatiif gufuudha. Akkaataan amma itti jirru kun gammachuu barbaannu akka argannu hin taasisu. Kanaafuu takkaa dhabamsiifamuu qaba yookaan ammoo jijjiiramuu qaba jedhanii amanu. Haalli ilmi namaa irratti uumame haala akkamiiti? Ilmi namaa onnee, sammuu, ija lama, harka lamaa fi qaamolee biroo qabatee dhalata. Dabalataan wantoota ijaan mul'atanii fi beekaman kanniin cinatti ilmi namaa miira, fedhina, haamilee fi fixraa irratti uumame qaba. Soorata mi'aawaa wayii yoo argitan gorora jissuun keessan hin oolamu. Wayita bishaaniin dhiqattan ba'aan wayii akka isinirraa ka'e ni amantu. Foon shamii ajaa'oo yoo argitan jibbitanii irraa baqattu. Nama jaallattan yoo argitan hammattanii dhungachuu feetan. Wantoonni kun kan aadaa irraa baratamanii miti. Kunniin amala uumamaan ilmi namaa cufti qabuudha. Ilmi namaa fixraa irratti dhalata. Fixraan waan isin of keessatti uumamaan qabdanidha. Waan uumamaan itti amantanidha. Fakkeenyaaf daa'imti takka meeshaa wayii gubbaa baatee taphataa jirti haa jennu. Gurbaan tokko fiigaa dhufee mucayyoo san meeshaa san gubbaa darbee kuffise. Hundi keenya gurbaan kun badii dalagee akka jiru amanna. Waan kanatti amanuun kun fixraadha. Namni mucaan kun sirrii dalage jedhee murteessu tokkolleen dachii kanarraa hin argamu. Fixraa irratti uumametu akka gurbaa irratti badii murree mucayyoo saniif ammoo garaa laafnu nu taasisa. Fakkeenya biraa haa ilaallu. Meeshaan hedduun minjala gubbaa jira haa jennu. Namni wayii dhufee minjala sana osoo darbee meeshaan achirra jiru cufti harca'ee gargar akka bu'u fixraadhaan amanna. Eegasuu fixraan kun eessaa dhufee? Waan guyyaa keessa arganne moo waan uumamaati? Qorannoon ijoollee xixiqqoo irratti godhame tokko jira. Qorattoonni jalqaba irratti soorata hedduu minjaala gubbaa kaayan. Ijoolleenis soorata kana akka ilaalan godhame. San booda humna guddaan minjaalli bakka sanii akka darbamu taasifame. Haa ta'u malee durumaanuu qorattoonni sooratni akka hin jigneef meeshaa wayiitiin hidhanii waan tureef sooratni irra jiru sun bakka sanii hin sochoone. Qilleensa gubbatti rarra'ee hafe. Ijoolleen osoo homaa hin dubbatin afaan bananii hafan. Wanti isaan eegan sooratni sun kufuu ture. Fixraadhaan kana amanan. Haa ta'u malee faallaa amantii isaaniitiin sooratni osoo hin jigin hafe. Qorannoo biraatiin gurbaan tokko firii appilii takka hatee akka fiigu godhame. Gurbaan sunis osoo fiigaa jiru riqicha gubbaa bahe. Riqichi sunis ni cite. San booda ijoolletti garagalanii riqichi maaf cite jedhanii gaafatan. Ijoolleen cufti waan gurbaan sun appilii hateef cite jedhanii deebisan. Ijoolleen kunniin maatii warra amantii qabuu fi warra amantii hin qabne keessaa dhufan. Waa'ee amantiitu ijoollee dubbachuu danda'anii miti. Haa ta'u malee qaama keessaa fixraa qaban. Amantii kana hordofa jedhanii dubbatuu baatanis wanti gurbaan dalage cubbuu waan ta'eef riqichi cite jedhanii akka amanan waan isaan taasisetu jira. Isa kanatu fixraadha. Dirree waraanaa seenanii awaama ta'uun hin jiru mammaaksa jedhutu jira. Yeroo waraanni hammaate ibiddi garanaa garasii darbamu
wayita boombiin dhuka'ee lafee ilma namaa caccabsu namni awaama ture hundi gara fixraa isaa deebi'ee rabbii isaa yaadata. Awaamni dukkana halkaniitiin dooniidhaan bishaan irra deemu wayita dambaliin bishaanii rooba obomboleettii qabu kan bakakkaa darbatu waliin hurrii itti buusu awaamtichi doonirraa sun iyyee yaa rabbi na gargaarii jedha. Namicha awaamaa kun dura amantii qabaatee amantii isaa dhokfatee amma rakkoo keessa seennaan amantii isaa bakka dhoksee hin baasne. Amantiin ilma namaa rabbi irratti qabu uumamaa yookaan fixraan kan qalbii ilma namaa keessatti maxxanfamedha. Yeroo rakkoon humnaa olii mudattu namuu gara fixraa isaatti deebi'a. Ilmi namaa hundi fixraa uumamaan qaba. Ilmi namaa hundi karaa rabbii irratti yookaan amantii fixraa irratti dhalata kan jedhu dubbii dhugaadha. Har'aan tana addunyaan sirna sekulaarizimii yookaan amantii fi mootummaa adda fooyyuu ilaalcha jedhuun bulti. Sirni kun humna mootummaa jabeessaa humna amantii ukkaamsuudhaaf kan bocamedha. Har'aan tana warra amantii qaban irratti cunqursaan hammaatus addunyaarraa uummanni 80% hanga 90 ta'u rabbitti ni amana. Amantiin kiyya islaama yookaan kiristaanummaadha jedhee himatuu baatus hedduun namaa rabbi akka jiru ni amana. Amantiileen dachirra jiran hedduun isaanii shirkii of keessaa qabu. Rabbi biratti qaama biraa tolchuudhaan gabbaru. Har'aan tana amantiileen hedduun shirkii keessa cuubamanis dura garuu hunduu rabbii tokkicha kan humna addaa qabutti amanu. Amantiileen islaamummaa, kiristaanummaa fi yahudaatiin ala kan jiran kanneen akka hinduuzimii, daayozimii, konfiyuushiyaanizimii fi amantiileen qaroomina Giriikii fi Roomaa keessatti gaggeeffamaa turan hundi garaagarummaa guddaa qabaatanis hunduu waa'ee rabbii tokkichaa irratti waliigaltee qabu. Addunyaa kana rabbii tokkicha kan humna jabaa addaa qabutu qajeelcha jedhanii amanu. Kan hawaa kana uume, kan waan hunda to'atee qajeelchuu isaa akka ta'e amanu. Saayikoolojistiin Ameerikaa beekamaan Jastiin Baaret namni jedhamu waa'ee rabbii amantiileen garaagaraa akkamitti ibsan kan jedhu eega qorateen booda deebisaa ajaa'ibaa argate. Waan argates akkana jechuun ibse. Rabbi yookaan waaqa jechuun hunda beekaa, humna qabaataa, kan waan hunda uume, sammuu qaba, fedhinaa qaba, inni hin du'u, yeroo darbe kan amma jiruu fi waan uf dura dhufus isatu to'ata. Hawaa kana sababa wahiitiif uume, isatu sirna hawaasa hundaafuu ta'u tolche. Namoota waliin karaa ittiin wal qunnamuun qaba. Warra balleessanis ni adaba, hin mul'atu. Addunyaarra uummata hedduutu jiraatee dabre. Ilaalchaa fi amantiilee garaagaraatu uumame. Haa ta'u malee uummanni jaarraa fi bakka garaagaraa jiraataa ture hundi rabbi akka jiru ni amana. Amantii isaaniitiif maqaa garaagaraa kennan. Ta'us wayita rabbii isaanii ibsan hundi amala wal fakkaataadhaan ibsan. Kun akkamitti uumamuu danda'e? Wanti kun akka tasaa mudate jechuun ni ulfaata. Deebiin isaa salphaadha. Akkaataa uumama ilma namaati. Ilmi namaa uumamaan fixraa irratti dhalata. Ilma namaa waan taaneef waa'een rabbii jalqabuma qalbii keenya keessa kaayama. Wanti ilma namaa nu godhus fixraa irratti dhalachuu keenya. Ilmi namaa amantiin rabbi irratti qabu tasuma waan lafaa ka'ee uumamee miti. Miirota biroo kan qaama keenya keessa jiran waliin hidhata qaba. Miirri sababaa isa tokko. Daa'imummaa keenyarraa jalqabnee wanti hundi sababaa malee akka hin uumamne amanna. Wanti hundi sababaa qaba. Sababaan tokko sababaa biraa qaba jechaa wal qabatee deema. Namni ijoollee wajjin haasa'e waan kana sirritti hubata. Fakkeenyaaf daa'imti teessan maaliif rooba jettee isin gaafatti. Tarii duumessatu bishaan kuufatee gadi lakkise jettanii deebistu. Daa'imti teessan deebistee duumessi maaliif bishaan kuuse isiniin jetti. Sababni isaa aduutu bishaan lafarra jiru hurkisiise jettaniin. Saniif lafarraa ol hurkee duumessaa'e jettan. Maaliif aduun ho'iste jechaa gaafiin itti fufa. Daa'ima sayyoo dhaabbadhu narraa jettanii dhaabsistan malee maaliif osoo jettu oolti. Uumamaan fedhinaa sababaa waan tokkoo baruu irratti dhalanne. Sababaa waan tokkoo beekuuf carraaquun keenya jiraachuu rabbi akka beeknu nu taasisa. Deemnee xumura irratti rabbi biratti dhaabbanna. Amantiileen dachiirra jiran hundi jiraachuu rabbiitti ni amanu. Rabbi jiraachuu isaa mirkaneessuudhaaf ammoo ragaa fi sababaa garaagaraa dhiheessu. Wanti hundi waan irratti hirkatu qaba. Hawaan kunis waan irratti hirkate qaba. Wanti sun rabbi jechaa fakkeenyota garaagaraa fayyadamuun jiraachuu rabbii bayaansan. Ilmi namaa waa'ee dizaayinii fi uumamaalee dachii kanaa irrattillee waan amanu qaba. Xiqqeenyarraa kaasnee wantoonni naannoo keenyatti argaman hundi sababaa uumamaniif qaban jennee amanna. Ijoollee xixiqqoo qorannoo irratti hirmaatan wantoota akka biqiltoota, bineensota, gaarrenii suuraadhaan itti mul'isan. Waan kana eenyutu tolche jedhamanii wayita gaafataman wantootni kunniin namtolchee akka hin taanee fi sababaa uumamaniif akka qaban dubbatan.
Fakkeenyaaf ililliin addunyaa bareechisuudhaaf uumame bashoo fi buchullaan ijoollee waliin akka taphataniif uumaman jechaa waan hunda sababaa waliin wal qabsiisu. Wanti namtolchee hin ta'in akkamitti sababaaf uumama gaafii jedhuuf ijoolleen deebii quubsaa qabu. Rabbitu uume kan jedhuudha. Yuunivarsiitii Oksforditti qorattuun Oliveeraa Petrooviich jedhamtu ijoollee Jaappaanii fi Ingilaand kan umriin isaanii 4 hanga 7 jiran irratti qorannoo tokko gaggeessite. Suuraa wantoota namtolchee qabanii fi kan uumamaan argamanii ijoolletti agarsiiste. Wayita ijoolleen suuraa wantoota uumamaan argamanii kanneen akka gaaraa fi bineensotaa itti mul'ifamee eenyutu hojjete jedhamanii gaafataman biyyi jiraatan gargar ta'us aadaan keessatti guddatan walii faallaa ta'us amantii walirraa fagoo ta'e keessatti dhalatanis ijoolleen akka jirtuun Rabbitu uume jedhanii deebisan. Ani hin beeku yookaan namatu tolche jedhanii deebisaa hin kennine. Deebisaa kana qorattuun tun waan ajaa'ibaa jechuudhaan ibsite. Sababni isaa amantii warra Jaappaan kan Shintoo jedhamu waan dachirra jiru cufa Rabbitu uume jedhee hin barsiisu. Kanaafuu ijoolleen Jaappaan eega aadaa fi amantiin isaanii isaan hin barsiisne wantoota kanneen Rabbitu uume yaada jedhu eessaa argatarree? Qorattuun tun itti fufuudhaan ijoolleen waan Rabbi jedhanii waaman san akka ibsan gaafatte. Ijoolleen tun wayita Rabbi ibsan akkaataa amantii isaaniitti bifa garagaraan ibsan jedhamee eeggame. Haa ta'u malee ijoolleen cufti Rabbi waan dachii kanarratti beeknurraa adda akka ta'e himan. Ijoolleen hundi Rabbi nama fakkaata yaada jedhu amantii keessatti barsiifaman malee Rabbi homattuu akka hin fakkeeffamnetti amanan. Daa'imni tokkolleen addunyaa guddaa kana nama akka nu'uu kanatu uume jedhee hin amanu. Ijoolleen aadaa fi sirna amantii garaagaraa keessatti guddifaman gaafa guddatan wanti isaan beekan ni jijjiirama. Akkaataa amantii fi aadaan isaanii isaan barsiiseen Rabbi ibsan. Kan sanama bocame Rabbi jedhu ni jira. Inni Rabbiin ilma namaatti fakkeessu jira. Walumaa galatti gaafa guddatan waan fitraan qaban irraanfatanii waan haarawaa baratan. Haa ta'u malee uumamaan ilaalchi isaan qaban fitraadha. Wanti ijoolleen sirritti beektu tokko addunyaan kun Rabbiin uumamuu isaati. Akkasuma wanti hundi sababaa uumameef qabaachuu isaati. Rabbiin sunis kophaa isaa waan kana cufa uumuu isaati. Hiriyyaa isa gargaare hin qabu. Inni hunda beekaadha. Zalaalam jiraataadha. Ta'us qaama akka ilma namaa kana hin qabu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaan har'aaf qopheeffanne hanganuma. Hanga sagantaa suura qalbiitii walitti deebinutti nagaya Rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaikum.